Yoo yaa harka funee akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota jaallatamtoota keenya qophii seeqii qabannee isinii dhiyaannee jirra. Isinis yoonii fi daqiiqaa 5 hojiirra jiraattan taate qophii kootti dhufee keenyatti akka as dhiyaattanii nu hordoftan kabajaa fi jaalalaan isin eeyna. Egaa akkuma beekamutti guyyaa irraantanaa guyyaa gammachuu istuudiyoo Oromiyaa Koflaa Network qalbii bohaarsituu ummataa ittiin eebbifamtuudha. Egaa akkuma isinis argaa jirtan istuudiyoon Oromiyaa Koflaa Network kana fakkaatti. Bitaa fi mirga keenyatti mimmiidhagdee tottoltee kunoo akkanatti isinii miidhagsinee dhiyeessinee jirra. Egaa hordoftootaa fi jaallatamtoota keenya wantoonni beekamuu qabu keessaa tokko wanni isin nun komanne keessaa maaliif ergaa gabaabaa kana nuuf dhiyeessanii jettanii akkanii fi koomentii jalatti nuuf hin qopheessine yookaan nuuf hin barreessine asumaan isin akeekkachiisuu barbaanna. Wantoonni fi ergaa gabaabaa kana isinii dhiyeessineef wantoota dhedheeraa yoonii fi kan dabarsinu taate egaa akkuma beekamutti hojiirraas nama jeequudha yookaan nama dursuudha taa wantoota mimmiidhagoo akka sukkaraa fi dammatti mimmi'aawu gurraa fi qalbii teessan biraan daqiiqaa muraasaaf qopheessinee isin biraan geenya. Saniin keessaa walaloo kolfaa fi bashannanaa akkasumas oduudhaa fi haasawaa akka oduulee durduriifaa tan nama bohaarsitu qabannee isiniif dhiyaanne gurra keessaniif dhihana yookaan ammoo irbaata akka goonu abdii guddaa qabaa jechuudha. Egaa hordoftoonnii fi jaallatamtoonni Oromiyaa Kolfaa Network OKN qophii seeqii keenyaa guyyaa arraantanaatiin waan ajaa'ibaa xiqqoo tokko qabannee isinii dhiyaannee jirra. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota jaallatamtoota keenya egaa qophiin keenya eegaluudhaaf 1 2 3 jettee itti fufaa jirti. Isinis nu hordofuudhaan faana nu dhawaa isiniin jenna. Egaa akkuma beekamutti akka as nu dhiyaattan kabajaan isin gaafanna. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota jaallatamtoota keenya egaa nu dhageeffadhaan ammas afeerraa keenya. Egaa akkuma beekamutti kunoo ammaan tana hoodhaan isinijaa isinis waan mi'ooytu seeqii oduu fi sheekoo babbarooddu akka oduu durdurii jedhanii afaan Oromootiin himan sanitti arraan tana ammoo oduu babbareeddu ta durdurii ta saayinsiidhaan wal qabatu takka ammoo qophenne isiniif dhiyaanne jirra. Hoodhaan isinijaa isinis ammoo fidaanaan jedha isinii kanna ammaan tana ammoo na dhageeffadhaan isiniin jedha. Egaa akkuma beekamutti waan saayinsiidhaan wal qabataa oduu durdurii jedhamutti kan dhiyaatu takka ammoo qabadheen isinii dhiyaadhaa jechuudha daawwattoota hordoftoota keenya. Egaa durdur jedhanii biyya alaa keessatti ijoolleen daa'imni xiqqoon tuni akkuma beekamutti gaa rahaadhatti guddatti jechaadha. Egaa akkuma rahaadhatti guddatteen abbaan isheedhaa gabbota akkana garaa qaba. Haati ammoo akkuma beekamu karabaattaa xiqqishee gurdiidhaa wajjin uffattee tanii fi asitti san uffattee akkasitti waa hojjetti jechuudha. Abbaan ilaa waslaa nyaateensaa gabbataa guddaa kana garaa akkana goggodha. Egaa kanumaan wal qabatee mucaa wal fuudhanii waggaa tokko keessatti mucaa tokko dahanii jechaadha. Mucaan kuni mucaa ajaa'ibaa mucaa baalagii jechuudha bakka. Yoo taayyaanni sin taa'u qaalii akkuma waliigalaatti ajaja namaa hin dhaga'u. Kanumaaf gaafa tokko barcaa gochuudhaa fi qaama dhiqachuudhaaf kee gama shawaaraa seenee jechuudha. Hoggaan fi gama shawaaraa seenu mucaan akkam jedheeni abiyyee jeen. Sa'ummaan tiyya sirratti garaa qabdi atoo hin dhaltuuyii jeen. Badhaluuf waa xiqqishumaatu naafe boodaniin dhalaa jeen. Haa jeeti ammaan tana callisee beekte yeroo kana deeme qaamaan dhiqachuu deema. Ummaa teetiin uffataan qaama dhiqadhee jijjiiradhuun kana itti naaqannii jiinii jee mucaa amma kee haadha biratti ergatee amma hoggaanii fi huccuu fidee dhufu abbaan akkana jeeti akkana jee qaama dhiqataa miire yeroo kana abiyyee jeen
samaalii jee wanti tun bar makiinaadhaayii jeen yeroo kana amma kee deebi'ee jechuudha. Hoggaan fi deebi'u haadha bira dhaqee ammaasis isaa dhiqatee ol deebi'u akkasitti dhiqatee isaa uffata kaachuu deemu yeroo kanatti maal godhee isaa qaama qunxaa kaatee akkasitti maal gochuuf deemu jiinsii kaachuuf deemu argee jechuudha. Mucaa akkanatti gararroo yeroo kana abbiyyee bar mucaa kee dhaluuf hin deemnaan jettee fuyi mucaa kee miilli tokko bihee jee ummaatti jaansi jaama jee ammaan tan akkasitti karaa haadhaa fiigaa kutee jechuudha. Yeroo kana haati akkana gajjatteeti waa xaa'u jirti shaklaa fi kana xaa'u jirti dhagee ummiyyee mucaan abbaa kiyyaa miilli tokko bee kootu qabiitii keessa harkisii jeen maaliif sababa isaatu reefuun tana garaa hin qabaa boodaan dhalu deemaa jeen kaa yeroo kana deemus mucaa baalagee jattee haati lolteen yeroo kana maal godhee dhiqatee bee jechuudha. Yeroo kana haatiin isa kana gajjattee qunxaasitti san kaayyattee maal goote shaklaa kana dhiqu jirti kasala kanatti hafarsi jetteen hoggaanii fi akkana gajjee kasala kanatti hafarsu jira osoo inni fi akkana gajjee kasala hafarsu jiru haati osoo inni shaklaa dhiixuu akkana bira geesse jechuudha. Kun waan saayinsii yookaan baayoloojiidhaatiin wal qabatu jechaadha. Yeroo kana akkuma akkanatti gajjee kasala hafarsu jiru ni haatiin isa kana gajjattee shaklaa dhiqu jirti akkanatti ollaalee ummiyyee samaali jennaan bara beetutu toomaadhaan ilkee irraa facaasee jeen jeetti callise amma yeroo kana ammaasirra deebi'ee gasa ummiyyee maal jennaan bar giraashaa jetteen giraasha ni beektan isinuu daawwattootaaf hordoftoota keenya kan makiinaatti tolchan san jechuudha. Kanaa jechuudha yeroo kana reefuun tan abbaan kiyyaas makiinaadhaan aanjee abbaan kiyyaas hanaa dhufuu yeroo kana abbaan uffata jijjiirratee mimmiidhagee dhufanii taa'anii laaqana nyaatanii barcaa godhuudhaaf qophaa'ee jechuudha. Yeroo kana maal godhee abbiyyee reefuun tanaatiis makiinaadhaan aan jette ummaan kiyyaas giraaja naan jette makiinaa giraasha naqii jeeni jechuudha. Neexu maleedha jeetu mucaan baalageedhaan akka malee guddate bakka rahaadha guddate takkaa uleetnis hin tumne hiraarittis hin guddanne akka keenyaa kanatti nuti ilmaan iyyeessaati yoo usnu hin jaanis nu usnu abar nuti akkasitti nuti maal beena waa takka hin beenu nuti yeroo kana hoggaanii fi usjeen naanaa ni biteef buskuta ni biteef haamii anumarraa osu jee mucaan ijoolleen silaa kijiban beektu beete wanni daa'imatti hin kijibinaadha daa'imni kijiba baraa fi juuf tanaafila yeroo kana ni iyye abbiyyee makiinaa tana giraasha neexu malee hin taa'u jee amma hoggaan ibtu mucaan numatu mucaan eessa haus naanaa bitaaf buskuta bitaaf meela daawwattoota keenya weetu waan nama ajaa'ibsiisaatii miti amma haati akkam jettee neexu naqi malee mucaa kiyya narraa hin tuqinii dhiisi jetteen yeroo kana akkam jedhanii duba guyyaanii naqannaan neexu neexa malee mucaa kiyya narraa hin tuqin jettee lolteen haadhumaatu ilmoo baxaraansu jiraa wayii laal yoonni har tokkotti karaa qadiyyoo dachaan yeroo kana fuudheen makiinaa isaa giraasha naqe yeroo kana akkana jala gattaatti laalee abbiyyee jeen goommaan lameenis alatti hafee dhiibi jeen hoggaa kana ni dhiibee ni naqee jechuudha. Yeroo kana asirratti xumuramtii egaa ilmaan keessan raadhatti hin guddisinaadhaa hin baxaraanomsinaa gidduma galeessatti guddisaa jechuudha. Hiraattis hin guddisinaa imalmaanaa akkasumattis hiraariinis hin guddisinaa jechuudha. Egaa ilmaan akkanatti hin baxaraanomsinaan dhaamsa keenya oduun tun ammaan tan oduu durdurii taatee tan saayinsiidhaan walitti dhiyaattu jechaadha. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota jaallatamtoota keenya oduun bohaartii teenya tan qophii koottu dhufee keenyaa kana fakkaataa waan nu daawwattaniif guddaa galatoomaa isinin jennaa amma qophii biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf turaa.